lubbuutii tana waan goone beektu qabeenya illee narraa fudhatee abbaatii illee narraa fudhatee biyya ormaa tana keessatti illee sammuu matii tanatu dhimma raanne qullaatiin buusee hin deemneeti malee irratti waliin geenye hin jirtu. Garuu rabbiin tiyyaa lakkiisi jaalladhaa waan naa jedheef guyyaa irraa kana nageessise malee akka rakkinni narra baay'ataa tureef akkan biyya arabaa kana taa'ee abbaa kiyya dhabeef akkan gaddaa tureef nama yoona kana ga'umti ture jecha garuu ani gochuu bakka lubbuutii tana balleessuuf waan ani hin goonen jiru garuu rabbi na jaallata. Guyyaa tokko rabbiin mana guddisa jee amana. Maal goona malee bareedaa kiyya rakkoo hedduu keessa ture kanaaf badee bareedaa koo. Ani iyyuu dhugaadha. Gaafuma nasi si waliin laayifii kana seenu si waliin haasa'ee kolfii taphatama malee keessattuu madaan abbaatii kana keessa kiyyaan banne keessumaa biyya arabaa keessa ta'anii abbaa dhabuu jechuun haadha dhabuu jechuun maatii ofii keessaa namni hanqate jechuun baay'ee nama ulfaate. Dhuga dubbatuuf ani yommuu bara Suudii keessa ture abbaan tiyyaa boolee dhufee na simatee bakka waan inni naaf hin goone jiru. Ergasii Suudiirraa galee gara biyya Dubaayii dhufee Dubaayii keessa ture biyya galee abbaan tiyyaa booleetti dhufee na simatee waan inni naan goone jiru. Garuu isa miilanaa kana ani dhuga dubbatuuf otoo abbaan tiyyaa tuni rabbi tuni isa dhukkubsachiisee jira miti maaliif namni addunyaa kana irratti hafu hin jiru rabbiin si dhukkubsachiisee otoo si ajjeesee homaa miti bari. Ani too abbaa tiyyaa waan qabuun abbaan tiyyaa dhukkubsatee wal'aannatee rabbi makanatu ofitti fudhatee rabbitu na jalaa ajjeese beekaa dhukkuba itti kammeessee rabbi fudhate ta'e wallaahi alhamdulillah jaa. Garuu isa Oromoon achi deebee wal nyaatee achi jira miti abbaan tiyyaa harka namaatti na jalaa du'utu baay'ee na aarsi. Maaliif abbaan tiyyaa nama ganaa waa hedduu argu ture. Seenaa sana galcheena wayyoo isa amma waa bira na odeessaame. Wabila na odeessa seenaa sana keessa akkin hin gashine. Oromummaa koo bagana gaanufte bareeda. So amantana waa'ee sana waa'ee seenaa koo dudduubee sana addaruma keessanii na yaadachiisina. Na yaadachiisina natti hafuusaa wayya malee dubbatuusaa wayyu. Jirtaa oromummaa koo si yaadee keessa badde baganaaf jiraatti bareedaati yaa bagana gaanufte. Kanaafuu kanumaaf wal argaadhamne bareedaa koo. Amma seenaa sana na jijjiira amma waa gadi biraa na jijjiira seenaa nani keessa darbe na yaadachiiftanii sammuu tiyyatana baaduu nan goyna. Ameen. Leencoon si fuudhanaan jecha isarraa odeessaa ture akka kanatti yaada kiyyaa jijjiiree waliidaatii. Beetii ati musliima malukaa. Lakki bareedaatii yaa maali ture David. Amantaan kan abbaati amantaa walii kabajna malee ani musliima miti bareedaa kiyya ani kiristaanadha. Garuu ani amantaa nama kamiyyuu kabaja jaalladha. Jirtaan jira kun beetiyya baay'ee. Galee toomin bareedaa kiyya ulfaadhu. Dafii fidii kottuu hundi ani Itoophiyaa magashi jettee Oromummaa Itoophiyaa ma fidee dhufu moo ashumatti gurguru ka'een gurguraan ugarabbeetoon gurgura jee maallaqa guddaatiin gurguramti daansuun bari Oromummaa si galte miti dubbiin anaafatichiitiin odeessina wallaahi otoo biyya kanatti hin gurgura jette Itoophiyaatti makiinaa tokko bittaa bara
Makiinaa tokko bitaa mana otoo makiinaa tokko nan bitaa makiinaa mana tokko na barbaachisa jee nan gurgura garuu gurguruun barbaanne wallaahi gurgura moo isa dubbii ishii galte ishee muddi moo oromoo ammoo fidee dhufa bareeddu teenya wayye baga nagaan ufte qaaliitiya wayya afaan amaarifattuun maaluma jaalate rabbitiya maaluma jaalaa dubbisaa nagalshime wallahi Justin tiyayno jettu Justin tiyani kan ba gafa TikTok bane umurin ke me kanan zai jinani ji kampanin TikTok kuni na jallati na fudu barbade da miti yo no muri ko gudda da zire kampanin kun nan fudu kana biyu umuri ko tikesun ka baje umuri ko kuwa ninje dan kampanin na budan zai madana ka Justin na maratti chufa mo yomin bek Ati wada Justin umurin ke shiri miti shi no jetuna anje beredati ya. Kalau gara toli singa shurabe. Wallahi yari da tabi barna dide. Ira devi se umuri ko sara jijjira je oji sanya to kan bane TikTok na dide. Muhammad ko akkuma na jaallatu rabbiin ko isaa jaallatu ishee bareedaa kiyya jaallatame rabbi isaa jaallatu wanti isaa jaallatu nama duratti waaqa duratti jaallatame ishee addunyaa fakkiiratti milkaa'ii bareedaa ta'e ani hundumaa keessan baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja rabbiin kiyya isin haa jaallatu deema akkam jirtan jira kun alhamdulillah jira so kanaaf Justin kiyya naa hojjetu jirti oromoo tiyya qaal mi'a akkamiin sirreessa wallaahi umurii xiqqeesseetti naqe Nani umuri ko yang beku ante umuri ki ya beka kampanim tena fudu jeden kuda shanin bane bad namni ko shanin bana ergesimo de bisim itti guddi fa ajenani na guddatu de akamo akami shrefata beti ko dash na jette galato umuri datiya wai kiyasu de zirta umuri datiya wai kiyasu din tuna kumatiya accounting yo accounting kes madura dan kanken gubannan